kallattii adda addaatiin hawaasni keenyas jaalalaa fi kabajaa guddaa isaa qabaachuu isaa toora marsaalee hawaasummaa irraa argaan ture jechaadha. Mee dhuguma dubbachuudhaaf jidduudhaan tarii nashiidaas haa ta'u walaloo xiqqoo isii nu affeeruu dandeessaa daawwattoota keenya tarii haga tokko jechaadha. Nashiidaan hin jirti nashiidaa jirtu jira nashiidaa haadhaaf abbaattu jira nashiidaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam nabii muhammaddu jira akkasumallee nashiidaan seenaa hambeentuu ni jira kanneen keessaa yoo maqaa siidhee hangafa haadhaaf abbaarraa namni milkaa hin kufu haadhaaf abbaarraa namni kufillee hin ka'u namni haadhaaf abbaan abaarte abbaan fedhii yoo eebbise deebi'uu hin danda'u yoo isaan ofii hin gaafatini haadhaaf abbaa hedduu kabajnaa hedduu jaalannaa maal jetti tole ajoollee hoffole namni haadhaaf abbaa isaatii tole tole ajoollee hoffole namni haadhaaf abbaa isaatii tole ummaa yaa ummiyyee yaa ummaa dhiifama ummiyyee gara laaftuutiyyaa seenaa kee dubbachuu dhufee sirraa ture ummiyyee odomaa boohu garaan kiyyaa maal jechuuna wayyaa way yoo maal jedheen fayyaa yaa rabbi waa'ee haadhatiyyaa ifa jiruutiyyaa yaa soora onnee ummiyyee dhuka lafeetiyyaa kan jettudha. Abbaa koo abbiyyee ajaja kee fuddee odoo si gammachiifadhee ana silaa rabboomatu naa tahee Ibrahimiin taate odooniif naqalte abiyyee aan Ismaa'il tahe haanu akkas taanuuf Allahun ol tahe abiyyee seenaa gaafa sanaa Qur'aanaan haasahe kan jettudha. Gamanumaan taambeentu tokko eebba madarasaa hambeentu irratti. Daawwattoota keenya egaa akkuma dhaggeeffachaa jirtan dhiyeenyatti biyya Kwaatar magaalaa Dohaa ta'uu danda'a. Iddoo ammaaf addaan baasullee baannu biyya Kwaataritti sagantaa eebba kitaabaatiin wal qabatee dargaggeessi Haaruun yeroo ammaa kanatti biyya Kwaataritti argama. Kitaabas barreessee yeroo ammaa kana sagantaa qopheessuudha jira. Hawaasni keenya koomunitiin biyya Kwaatar keessa jirtan kabajaa gurguddaa kabajaa hawaasummaa keessatti qabdan keessa hawaasa fakkeenyummaa gurguddaa qabu hawaasa gandummaa hin qabne hawaasa paartii siyaasaatiin gargar hin qoodamne hawaasa Oromoo fi Oromiyaa isaa cimsatee jiraachaa jiru keessaa tokko dhugaa dubbachuuf hawaasa Kwaatarii yeroo tokkollee rakkoolee tokko argineen beenu hawaasa rakkoo isaallee keessaan fixatu hawaasa ciminna isaallee keessaa waliin dubbatu keessa hawaasni Kwaatar isa tokkodha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hawaasa keenya Oromoo koomunitii biyya Kwaatar keessatti jirtan dhugaa dubbachuuf hayyoota hedduu qabdanii aalimman hedduu qabdanii sagantaa kana akka isaa miidhaguuf sagantaa kana akka isaa jabaatuuf keessaayyuu dhimmoota mana barumsaatiin wal qabatee seenaalee isaa viidiyooleen tokko ni argitan jeetii yaada. Akkasuma immoo keessaayyuu bishaan baasuutiin wal qabatee umrii ijoollummaa isaatiin kaasee hojjechaa ture. Jabeessaa bira dhaabbadhaa isin jechuun barbaada. Akkuma argitan nashiidaa waa'ee maatii jaalala abbaa jaalala haadhaa irratti nu dabarsaan ture. Hambeentuu jechaa jirta. Hambeentuun keessaayyuu bakka hayyoonni hedduun keessaa ba'anii fi akkasuma qabeenya uumamaa hedduu qabdu miidhagsuudhaan yookaan immoo dhadhama hedduu kan qaban kanneen akka soorata adda addaatiif ta'an jechaadha barbaree fa'aa qabdi. Mee hambeentuun maal jechaa jirta? Nashiidaadhaanis hambeentuun raayyisaa tokko waan tokko nu jettee sagantaa keenya deebina. Haaruun kitaaba urjiiwwan Afrikaa jedhu keessaayyuu mata dureen isaa waan addaa ta'e qabattee jirta. Isatti ni deebina. Waan hundaafuu kallattiidhaan Haaruunitti isin deebisa. Hambeentuun maal taati? Hambeentuun biyya oomisha qamadiif barbaree qofa osoo hin taane walumaa galatti hambeentuun biyya oomisha hayyootaati yoo jedhame waan nama saalfachiisuullee miti waan mataa nama gatii qabachiisuu miti. Hayyoota hedduu, doktoroota hedduu, profeesaroota hedduu caffee Oromiyaa irraa federaala irraa hanga gandaatti namoota aarsaa barnootaaf kaffalan keessa hambeentuun ishee hangafaati. Agaarfaa dabalatee jechuudha. Hambeentuu irratti sagantaan bal'aan madarasaa eebba madarasaa Almadiinaa jedhu kan qophaa'ee ture. Sagantaa sanarratti anis akka hirmaadhu waamichi godhamee jira. Hambeentuu irratti gaafa sana hambeentuu uummata hambeentuu dammaqsuudhaan kakaasuudhaan miira gammachuu guutame hedduu taasifnee jirra. Keessattuu wanta isaan qabatamaan hojjetan keessaa fakkeenya fudhanne yaa hambeentuuti yaa tan heeroo keessaa ijoollee teetamuu beekumsaan ogeessaa sibbaasee as keessaa ilmaan barsiifattee galmaan gahattee gandarraa hanga federaalaa hojii qabsiifattee qabeenya horattee hayyoota gurguddoo of keessaan dhangalaaste
hayyuu akka Idriis of keessaan dhangalaaste. Yaa hambeentuu tiyyaa si faarsan arrabsu wanti ati dhabde maaluma yaatiru karaallee galfatte bishaanillee dhugde baga gammadde siin jedha an ilmi kee ollaa si jiru an ilmi koloobaa. Waa hedduu jechaani turre hambeentuun ammallee galatooma ulfaadha jechuun hin barbaada. Hambeentuun biyya kabajaa biyya ulfinnaa jechuun hambeentuun jecha ittiin ibsan hin qabdu walumaa galatti. Galatooma ulfaadhaa sagantaa keenya gara urjiiwwan Afrikaatti deebinee jirra. Urjiiwwan Afrikaa akka barreessituuf maaltu si dirqe? Qabiyyeen urjiiwwan Afrikaa maali kitaaba kee keessatti? Akkasuma guyyaan sagantaa immoo yoom akka ta'e kallattiidhaan gara miidiyaa Maddoolaa wajjin yaada keessan dabarfadhaati. Urjiiwwan Afrikaa barreessitanii jirtan maalirra dhaabbachee maaliif barreessite? Urjiiwwan Afrikaa jettee jirta. Maal gootonni Oromiyaa dachee Oromiyaa keessa hin jiranii? Galatoomi ulfaadhu urjiiwwan Afrikaa gaafa maqaa dhoofnu yookaan dachee Afrikaattu uumamni Afrikaa mataa namaa keessa dhufaa yookaan immoo hayyoota Afrikaattu mataa namaa keessa dhufaa. Garuu hayyoota Afrikaa yoo fakkeenya fudhanne akka Maandellaa fa'aatu iyyuu sammuu namaa keessa dhufaa. An garuu kanaan adda godhee kan barreessedha. Maaliif jennaan hayyoota Afrikaa fi hayyoota Afrikaa jedhee malee maqatu urjiiwwan Afrikaa jedhee malee hayyoota addunyaa yoo jedhame waan nama saalfachiifne keessattuu kitaabni qorannoo hayyootaan geggeeffame kan barraa'e yoo ta'u urjiiwwan Afrikaa yoo jennu Afrikama keessaa bahanii addunyaa guutuurra beekamanidha malee Afrikaa qofatti kan beekamanii miti jechuun barbaada. Keessumattuu qabiyyeen kitaaba urjiiwwan Afrikaa inni irratti xiyyeeffate keessattuu hayyoota Afrikaa keessaa bahan kan akka Bilaal ibn Rabaaha, Najjaashii mootummaa Afrikaa duraanii keessattuu Galaana Diimaa fa'aa of keessatti hammatuudha. Galaanni Diimaa Afrikaa durii keessa zamana waggaa 1400 dura Galaanni Diimaa hin jiraa fi hin jiru ka jedhu Galaanni Diimaa illee bal'inaan kan achi keessatti kaa'amedha. Hixaana Afrikaa keessaa beekamaa kan ta'e kan zamana durii jiru akkasumallee haadhateen Ummu Eemantu jira. Namoota hedduu hayyoonni gurguddoon qaban Shee Alii Walloo fa'aa namoota hayyuu beekamaa ulamaa beekamaa fi hayyoota gurguddoo akkaan beekamaa qabiyyee bal'aa fi guddaa kan ta'e kan ulamaa hin saalfachiifne kan hayyoota hin saalfachiifne Afrikaa keessatti kan kaayamee jiru yoo ta'u keessattuu goota Afrikaa yaadadhu yoo siin jedhu goota kam yaadatta? Goota ati yaadatte sana seenaan isaanii laggeeniif gaarreen ce'ee jira. Eeyyeen hin ceene yoo ta'e maaliif ce'uu dhabe eenyu ceessuu dhabe kan jedhu gaafii kiyya. Urjiiwwan Afrikaa bal'inaan ammoo fuulduratti hawaasa bira gahee akka gahuudhaaf waggoota 3 ol itti dhama'ee itti jooree ittiin waa hedduu ta'ee Afrikaan carraa argatee Itoophiyaa irraa gara bahar gamanaa irratti eebbifamuudhaaf carraa argatee carraa erga argate ammoo eebbifamuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti turtii ji'a 2 kan hin geenye keessatti sagantoota akka haala mijeessaa jirrullee asumaan miidiyaa madda walaabullee akka hubatu akkasumallee hawaasni bal'aan Oromoon urjiiwwan Afrikaa kana waan akkaan barbaachisaadha waan ta'eef waan akkaan uummanni Islaamaa uummanni kamuu sabni kamuu dubbisee seenaa kana qorachuu danda'udha. Keessattuu yoo fakkeenya fudhanne hulaan Galaana Diimaa yeroo ammaatti kan Afrikaa harka hin jirre yoo jedhame keessattuu Itoophiyaa keessaa harka hin jirre yoo jedhame Itoophiyaa keessaa fakkeenya yoo kan fudhanne ta'e Tigiraayin Aksuumiin keessatti uummanni Aksuum keessattuu hulaa galaanaa kanatti kan fayyadamaa ture yoo ta'u wanta saayinsii fi seenaa hayyoota irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u turtii yeroo gabaabaa keessatti hawaasa biraan gahuudhaaf qophii hunda kan xumuraa jirudha. Koomitii magaalaa Qatar haala gaariin nu simatanii haala gaariidhaan galatooma ulfaadhaa jechaani asumaan haala gaariidhaan qeerroo fi qarree duhaa biraan gahuudhaaf turtii yeroo gabaabaa keessatti jechuun barbaada. Galatoomi keessaayyuu barreeffama tokko ilaalaan ture dhugaa dubbachuudhaaf galatoomi. Yaada urjiiwwan Afrikaa hoggaa jedhu argitee daangeffamee jira. Waa'ee Afrikaa irratti qofa waan daangeffame fakkaata. Garuu ammootu mootii jabaa waa'ee Najaashi fa'aa irraayis dubbattee jirta. Waa'ee Galaana Diimaa hixaana urgaa ardii Afrikaa keessatti fi seenaalee isaa keessaa tokko dubbattee jirta. Waa'ee Eeman fa'aallee dubbattee jirta. Meerguma dubbachuudhaaf seenaalee kan akka barreessituuf namoota si gargaaraa turan, namoota si jajjabeessaa turan yeroo kitaaba kana barreessitu namoota si gulaalanis haa ta'u namoonni ati dinqisiifattu gorsa irraa fudhatti akkasuma manguddoonni
jiranii waa'ee kanarraa mee haga tokko kallattiidhaan hawaasa kennaaf kitaabni tokko waggaa barraa'u chaalenjii hedduu jira. Gorsaa qabaachuu qabda, advaayizara qabaachuu qabda. Kitaabni kee waggaadhaan ilaalu urjiiwwan Afrikaa kana keessatti keessaayyuu waa'ee Najaashii qabatee jira. Ajandaa guddaa keessaayyuu biyyi keenya seenaa dimokiraasii keessatti yeroo sanitti argitee addunyaa kanarraa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam biyya filatamtu gochuudhaan gara biyya Najaashii yookaan immoo kaaba Itoophiyaa biyya Afrikaa kanatti erganii jiranii. Kunis seenaa addaati. Kitaabonni akkasii kun yeroo hedduu hin barroofne kitaabni yeroo hedduu barraa'u daangaa irratti kitaabota filosoofii irraa fudhataman yookaan immoo motivation speech qofa. Ammoo wanti an argi keessaa tokko waa'ee Najaashii kaastee jirta, waa'ee Ummu Ayman kaastee jirta, waa'ee akkasuma immoo hixaana kaastee jirta. Iccitii hixaana san kitaabicha keessaa argachuu danda'anii raafilee afuuraan dubbanna. Akkam ture mee waan kana barreessuudhaaf chaalenjii akkamiitiin waan kana argatte? Iccitii waan kana argachuudhaaf si kakkaase maali? Chaalenjiin gaafa jalqabuma kitaaba barreessa jedhee yaadu wayita yaadee ittootti tokkoffaa kitaaba barreessuudhaaf qabiyyee ittiin barreessitu filattaa. Erga qabiyyee filattee immoo maal irra barreessadhee yaadee Leesan Maandellaa Afrikaa keessatti beekamaadha. Ammoo wanni kun ammoo bal'inaan kaa'amee jira. Koppi goonee waan qara barraa irratti infektiin godhu jedhee hayyoota Islaamaa beektota Islaamaatiin akkasumallee gorsaallee qabaa. Namni tokko erga waa hojjetee gorsaa qabaa, xiinxallaa qabaa, nama waliin hordofu qaba waan ta'eef urjiiwwan Afrikaa jedhee erga filadhee qabiyyee bal'arra barreessee ture kan keessaa gatellee hafellee jira. Urjiiwwan Afrikaa gaafa jennu qabiyyee hedduutu jira. Keessattuu fakkeenyaaf gaafa urjiiwwan Afrikaa jennu wanta rabbiin uumamaan uume keessaa fakkeenyaaf gaarreen Baalee yoo fudhannee waan rabbi uumamaan uumee bareechee akkatti kaa'eedha. Namtolchee osoo hin taane keessattuu holqa Soofumar gaafa fudhanne waan rabbiin tolchedha. Waan akkana kanarratti effekti godhee kuni waan uummata bal'inaan bira gahaa jiru waan ta'eef urjiiwwan Afrikaa ammoo garana gaafa jijjiiree jedhe seenaa bal'aa fi seenaa uummanni keessattuu mootummaa Najaashii keessatti mootummaan biyya ammaa jiru haa ta'u mootummoonni kamuu fakkeenya guddaa kan irraa fudhachuu danda'anidha. Profeesara dubbisaa, hayyoota dubbisaa, kitaaba kana yoo dubbise wanta inni hojjete sana namni fakkeenya irraa fudhachuu danda'a, biyya ceesisuu danda'a ka jedhu waan hedduu kaasee asumaan hayyoonni kitaaba sana nafaana turaa turan keessumattuu Ustaaz Ifaa Dhugaa Abdul Hafiz Abduqqeen beeta jedhee yaada. Wanta baay'eedhaan nafaana ture. Asumaan galatooma carraa kanaan galatooma ulfaadha jechuun hin barbaada. Keessattuu Ustaaz Muhammad Kiraama Maanoo gorsaa kiyya hedduu nafaana turanii isaanillee galatooma ulfaadha jedha. Akkasumallee Ustaaz Liiban Saaraa Bilisaa Galma Saaraa hedduu galatooma ulfaadha jechuun hin barbaada. Akkasumallee Dr. Muhammad Kadir barreessaa kitaaba Arsoomni Korsoomaa hedduu galatooma ulfaadha jechuun hin barbaada. Warra na cinaa turanii namoota maqaan kaasin hedduutu jira. Maaliif namni nama hamilee qabu tokko duubaan jiru nama hedduudha. Akkuma abbaa manaa gaarii duuba haadha manaa gaariitu jira akkuma jedhame. Akkasumallee namni nama duubaan jiru namni nama jajjabeessu nama hedduutu jira. Hunda keessanuu hangafa obboleessa kiyyaa Mudassir Feesal irraa kaasee abbaa kiyya irraa kaasee haadha kiyya irraa kaasee hundi warri na duuba turtan siif jirra warri jedhan hundi isaaniitu galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Bal'inaan yeroo kitaaba xumurretti kan deebinee haasofnu ta'uu danda'a. Galatoomii ulfaadhu mee kitaabota dinqisiifattu keessaa kitaabonni hayyoonni hedduun barreessan jiranii kitaabota dubbiste keessaa kitaaba kam dinqisiifattanii kanatti darbuun duratti ammoo dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isin jettan kitaabni kun kitaaba kireeditii guddaa qabudha. Urjiiwwan Afrikaa jechi kun jecha kireeditii guddaa qabu baali'uu guddaa qabudha. Hedduu galatoom ulfaadhu. Ispeeshaalii waa'ee Najaashiitiin wal qabatee kireeditii guddaa akka argatu abdiin qaba hawaasni kenna. Kwaatar immootu mucaa argitanii umrii ijoollummaatiin kaasee dhimma hawaasummaa irratti hojjechaa ture. Akka nu kabajan akka bira nu dhaabbattan har'aan tan argitee leencoon osoo achi jiraate waan hedduu dalaguu danda'a. Ammas ni dhufa jeetii yaada. Keessummoonni adda addaas garasitti ni argaman jedhee yaada. Keessummoota biyya keessaa fi biyya alaas kallattiidhaan sagantaa irratti akka argaman odeeffannoon gahaa jira. Isaan ammoo addaan qulqulleeffannee gizee biraatti bal'inaan ni dubbanna jeetii yaada. Sagantaa kana kutaa lammaffaa bal'inaan gadi fageeffannee leencoo akkuma beekamu biyya Kwaatar keessatti sagantaa daa'ileen gurguddaan hirmaatan irratti gololoo qopheessuudhaan hiriyyaa isaati qe'ee takka guddata isaati karaa isaa irra jira. Akkasitti hubattanii akka leencoo laaltanitti akka leencoo kabajanitti leencoo amaan yookaan immoo leencoo ilma sabaa biyya Kwaatar keessatti gahee guddaa taphachaa ture jechaadha. Biyya Kwaatar qofatti illee miti sooshaal miidiyaa kanarratti dhimma hawaasa Oromoo irratti dhimma onnachiisuu dargaggeessaa irratti mentaalitii dhalootaa qaruu irratti dargaggoota hojii gaarii hojjechaa turan keessaa nam tokkodha.
Kanaafi waan kana dhaabbachuudhaan ergaan dabarsu yoo jiraate hawaasa keenya qo'atan ammallee deebi'ee maqaa kabajamaa maqaa guddaa qabdanii hawaasi jabaadha dargaggoota jajjabduu isin bira jira. Kan ergaa isaanii dabarsa. Meetti aansuudhaan kitaabota dinqisiifattan keessaa yoo kitaabota hedduu jira. Mee kitaabota akka sabaatittis haa ta'u akka amantaatti kitaabni isin dinqisiifattan barreessitoota keessaa warroota kitaabota barreessan keessaa. Dhugaa dubbachuudhaaf kitaabota hedduu ilaalee jira. Kitaabni keessattuu kitaaba aadaa Oromoo keessatti kitaabni bal'inaan barreeffame kitaaba Dr. Muhammad Kadir sana kitaaba akkaan dinqisiifadhuudha. Keessattuu gosa namaa, ardaa namaa, haala teessuma Oromoo waa hedduu keessa darbanii barreessanii jiranii akkaan dubbiseera. Keessumattuu kitaabni kirkira sammuu kan jedhu kan Ustaaza Kaappiteen Suufiyaaniin barraa'e kitaaba akkaan irra deddeebi'ee dubbiseedha. Kitaaba akkaan fudhatama qabuudha. Keessattuu kitaaba haalaan barraa'ee gorsa gurguddaa, dhaamsa gurguddaa, kitaaba ajaa'ibaa, kitaaba kaka'umsa guddaa nama uumu jedhee yaadu kitaabota akkasii sana hedduun dinqisiifadha, hedduun kabaja. Keessumattuu kitaabonni seenaa gurguddaa kan jiran afaan Arabaatiin akkasumallee afaan Ingiliffaatiin barraa'anii kan dhukatan hedduutu jira. Kitaabota akkasaa sana ammoo fakkeenya gurguddaa irraa fudhachuun hin danda'amu waan ta'eef dhaloonni ammaa keessattuu kitaabota dubbisuu irratti seenaa ardaa, gosa, aanaa, godina hanga Oromiyaatti kitaabota hedduu dubbisuu irratti wanta nama kakaasuudha. Dubbisan dubbatan akkuma jedhame wanta gaariidha jedheen amana. Galata ulfaaddu yaada hedduu nu dabarsitee jirta. Gaafiileen barraa jiranis hedduun jira. Dhugaa dubbachuudhaaf miseejiin namachi jiran wal jijjiiraan ture. Inshallah akka si bira dhaabbatanis abdiin qabaa. Sagantaa gaarii akka ta'us abdiin qabaa. Mee dhuguma dubbachuudhaaf magaalaa Gasaraa yeroo ammaa kanatti keessa gama ispoortiitiin kubbaa miilaatiin magaalonni gandoonni akka Saambituu sadarkaa liigii Itoophiyaatti seenanii maqaa Oromoof Oromiyaa illee kilabii yaamsaaran keessaa tokkodha. Saambituun har'aan tana kilabii argitee ganda tokko keessa haa ba'u malee kilabii sadarkaa guddaa qabateedha. Alis yoo fudhatte dalloo mannaa fudhatte bulchiinsa magaalaa Roobee fudhatte sochiin karaa kubbaa miilaatiin jiru bareedaadha. Mee dhuguma dubbachuudhaaf Gaasara kubbaa saaphannaati seenaa guddaa qabdi ture liigii Oromiyaa keessatti yookaan mootu naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan godina bakka bu'uudhaan dhalattoota naannichaa kan biyyoota adda addaa jiran Maanchiisteriin deeggaruura, Chelsea deeggaruura, Liverpooliin deeggaruura dargaggoota gara ispoortiitti harkisuu irratti hanqinni akka jiru wantoota tokko tokko naa eeraa turanii namoonni hedduun ibsaa turanii. Waan tokko jijjiiruuf mootummaa qofa eeguun danda'ama. Fakkeenyaaf dhalattoonni naannichaa gaheen isaanirraa eegamu maali? Akkasuma mootu hayyoota qeesanii ba'an doktoroota sadarkaa addunyaatti beekaman ebaluu jechuun hin barbaachisu namoota hedduu jira. Yaamichi ati gootu misooma keessatti, dinagdee keessatti, dargaggoota ijaaruu keessatti, dargaggoota ispoortii irratti yaamuu keessatti yaamichi ati gootu yoo jiraatte akkasumas hawaasa kee kan galateeffatu yoo jiraatte carraa si ilaala. Galatoomi ulfaadhu keessattuu wanni guddaan kan biyya diigus qeerroodha, kan biyya ijaarus qeerroodha. Gaafa qeerroon kaka'umsa gurguddaa uummatee wanta hedduu argataa, wanta hedduu hojjetaa, waan hedduu waan bulchaan mootummaan hojjechuu hin dandeenye hojjechuu danda'a. Wanti keessattuu aanaa Gaasaraa gama ispoortiitiin ispoortii saaphannaattu jira, kan harkaattu jira. Akkasumallee ispoortiin barsiisaan barsiifamutu hedduutu jira. Wanti waan kanarratti danqaa ta'e hedduun kan jiran yoo ta'u wanta ijaanillee mul'ataa jiranidha waan ta'eef wanta akkanaa kana ammoo keessattuu qeerroon naamusa gaggaarii qaban qeerroon abdii biyyaa ta'an namoota hedduutu jira waan ta'eef keessattuu Gaasara dur akkasi beekamtu saaphannaadhaan akkasi beekamtu sana waamichi godhuu fi barbaannu hayyoota doktoroota qeerroo biyyoota garaagaraa biyyoota bahargamaa fi bahargamana jiran hunda isaaniitu bulchaa hammatee warra biyya bulchan bulchiinsarraa hammatee keessattuu dargaggoo biyya sana keessa jiran kan achi keessa jiraatan wantoota ispoortii irratti danqaa ta'an fakkeenya yoo fudhanne yookaan meedatuuyyuu rakkisaa ta'a meedaan tokko yoo jiraate meedaan sun qulqullina hin qabaanne itti taphachuu fi irratti hirmaachuun akkaan ulfaata waan ta'eef wantoota akkasii sana yeroo gabaabaatti nullee kan hubannee xiinxallinee wanti danqaa ta'e kan jiru adda baafachuun hin danda'ama. Wanta akkasii sanarratti ammoo keessattuu waajjira ispoortii aanaan Gaasaraa hin jira jedhee yaada. Wanti ammoo waan kanarraa biyyarraa gandarraa wanti duuban nama deebisu maalidha kan jedhu hubachuun hin danda'ama. Keessattuu rakkinni guddaan kan jiru walitti dhufeenya
naannoo jiruudha walitti dhufeenyi gaafa naannoo jiru fakkeenya yoo fudhanne dambal irraa qabee hanga ambeentu reef maqaa siidheetti ganda guddaa ganda bal'aa fi ganda ijoolleen ispoortii waan si gurguddaan ajaa'ibsu akkasumallee hawaasa hedduu ala jira dargaggoota hedduu ala jira isaaniif ergaa keessaayyuu dhalattoota biyyoota adda addaa jiran gara barnootaatiin gara dinagdeetiin gaasar amman tanatti maal irraa dheedii dhalattoota naannichaa irraa gama ispoortiin haa ta'u gama dinagdeen haa ta'u mee akka dargaggeessa tokkootti lafa san keessa jirtaa biyya san keessa jirtaa irraan tana biyya ormaallee jiraattu ergaan itti dabarsitu yoo jiraate. Ergaan dabarsu warroota biyya ambaa keessa jiran keessattuu biyyoota Awurooppaa Ashiyaa kanneen keessa jiran biyyoo fi biyya hanqatan jedhanii biyya keenya keessattuu gaasara ijoolleen naannoo gaasaraa walumaa gala aanaa gaasaraa keessatti argaman iddoo ispoortii, iddoo biizinasaa, iddoo oolmaa dargaggootaa, iddoo oolmaa mana barnootaa, iddoolee manneen barnoota qoree kaafne kitaabota garaagaraa bakkuma jirruun ganduma jirruun naannoo jirruun wal guruppii wal godhanii wanta gurguddaa waan namni hojjetuu hin dandeenye hojjechuun hin danda'ama waan namni tokko jijjiiruu hin dandeenye biyya haaloo salphaan jijjiiruu danda'ama maqaa akka gaasaraatti illee bakka bu'uu baadhu akka ganda tokkootti bakka bu'ee waamicha kan isin dhiyeessuu danda'u barbaadu qeerroo haa utubdu qeerroo ispoortii barbaadu qeerroo barnoota barbaadu qeerroo biizinasa barbaadu gama kamiinuu biizinasatti akka inni galuu danda'u barnootatti akka inni galuu danda'u ispoortiitti akka inni galuu danda'u waa hedduutti akka inni galuu danda'u gochuu hin dandeenya waan danda'amuudha waan ta'eef gamanumaan miidiyaa madda walaaburraa kan isin darbaa jirudha waamichi kun kan isin bira yoo gahu yoo ta'e hayyoonnii fi doktoroonni waan kanarratti marii gootanii gaasara yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina guddaadhaan tarkaanfiilee gurguddaa akka duratti nu ooftan kabajaa fi ulfinnaan isin gaafanna abdiillee isinirraa qabnaa jechuun hin barbaada. Egaa tokko lama jechuudhaan sagantaan tamsaasa kallattii gara miidiyaa madda walaabuutiin gochaa turre dargaggeessa gameessa Haaruun wajjin turreechaadha dhugaa dubbachuudhaaf yaadota hedduu nu kaasee jira akkasumas dhimma waa'ee gaasara aanaalee gaasaraa keessa jiran akkasumas immoo cimina jiran waa'ee mana barumsaatiin wal qabatee bishaan baasurraa jalqabee yuunifoormii geeddarurraa jalqabee akkasumas barattoota qabxii gaggaarii akka fidaniif dhiibbaalee gochuu isaa wantoota hedduu irraa hubannee jira amman tana mootu eebba urjiiwwan Afrikaa kan jedhu kitaaba barreessee biyya Kwaataritti argamaa koomunitiin achi jirtan hawaasni keenya kallattiidhaan itti hordofaa isiniin jedha. Akkasumas immoo namoonni viidiyoo kan argitan please share gochuudhaan guyyaa sagantaa isaa akka miidhaguuf tarii gara sooshaal miidiyaatiinis laayifii darbuu danda'a. Kanas immoo addaan baafnee yeroo muraasaan booda kan walitti deebinu ta'a. Namoonni viidiyoo kan argitan guyyaa san guyyaa Kwaataritti qophaa'u kana mucaan kun yeroo jalqabaati biyya san dhufee yaamicha gootanii fi simannaa gaariidhaan biyya san keessa sochii keessa jira. Kanaaf haga dandeettanii simadhaa isin jedha. Sagantaa keenyarraa asirra goolabuuf dirqamnee jira. Sagantaa birootiin bal'inaan walitti deebina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma ulfaadha.